السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا كم درتو نجا أماني الحمد لله نجا كما أوديو دين قد كان كليسة تملي دين قد قررت تروي ولكن جوابي على جيتي أن درا سبالة تجت بيتو akkata risala sorry akkata jawwala keessan irratti risaalan gisee baay'ate wanta barbaadan keessatti dhiifattanii wanta hin barbaanne san immoo erguma tokko akkaataa itti dallattan jechuudha. Fakkeenyaaf guruupii baay'ee keessatti an akka masjiidaa an akka sargii fa'aa jechuudha. Isa keessatti risaalan baay'ee ta'an ta'eef tapha adda addaa keessa fa'aa warri jiru risaalan innaa baay'ate takkan dallatuun yookaan immoo dallata ijoollee warri hin beekne akka beektanuufi jechuudha. Inna sanitti agarsiisa. Amma WhatsApp keessan gala. Guruupii kana keessatti amma kana keessatti kun guruupii quraanaati. Kana keessa kan hin barbaaduun qabu risaala ormaatii hundisaa baskinu kun barnoota nani kaleessa irratti dhaabbate waan ta'eef haala kanaan irratti hin qabadda. Fakkeenyaaf mee audiyoo haa jennu kun audiyoodha. Guruupii hadiisii galakkifamu keessatti haa jennu jechuudha. Kun audiyoodha miti amma kunillee audiyoodha haa jennuun wanta barbaannu sanii haala kanaan qabannee irratti xaxaabaqnee qabnee gisee raawwannee istaartii kan jette yookaan immoo najmaata isheetiin ishii tuqnachuudha. Kalaas ammoo tuqaa sadeen asii tana tuqna. Sanaan booda moorii kan jettu tana hadda arabiffaanis yoo ta'e jechuudha. Ishee dhumaa tana jechuudha. Arabiffaan maal jedha ture? Almaziid jedhanitti fakkaate yoon dogongoruu baadaraadde alkulli ishee dhumaa tana jechuudha. Arabiffaanis ta'e ingiliffaan kinu kana tuqxanii saniin booda clear chat kan jettu tana tokko lama sadaffaa irratti jechuudha. Warra dubbifachuu hin dandeenyes ishee san gisee tuqxanii sanaan booda immoo clear messages kan jedhu kinu kana jechuudha kan tuqxan. Asirratti raayitii tokko yoo dhaabbate miseenjii bichuu dallata jechuudha. Yoo asirratti raayitii dhaabbate lachuusaa irratti raayitii dhaabbanne immoo wanta guutuma jibaalatti nu duraa gataa jechuudha. Kanaaf wanti nuti goonu miseenjiidhaaf waan ta'eef raayitiiwwan kana bira hin dhufnu jechuudha. Inni ofuma isaatti tasagaajja'ee taa'aadha. Raayitiiwwan kanatti raayitiin godhina. Minaalbaachuma hojiin gata isin duraa godhame raayitii tana irratti irraa buqqisaa jechuudha. Raayituu mannaa duraa tanaan akka haftu. Maaliif yoo asitti raayitii goone han istaartii yookaan immoo najmaa itti godhanne sanii ishee kokoobii jechuudha. Ishee nu duraa dallata jechuudha. Wanta nuyi barbaannu nu dhiifanne san isa nu duraa dallata waan ta'eef asirra raayitiin jiraachuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf clear miseenji kan jedhu kanan dhahaa. Shuftuun waa sadii malee hin dhiifanneyyuu haala kanaan jechuudha. Ana saddaatan risaala bakka fedheefis waan ta'een ta'eef yoommoo kalaasanii kanas hin barbaaduun jedhee kiyyuma kana bichuu rikeerduma kiyya kana bichuu dhiifachuu yoon fedhe kalaasa kanumatti hin dallatadha jechuudha. Ta'eef amma isin galeera natti fakkaata. Kanatti aansidhaan immoo maaliyyuu namni tokko waa tokko barreeffachuu yoo barbaade misaalee afaan barbaade yoo barreeffachuu barbaade misaaleen asirratti arabaan barreeffachuu barbaade jechuudha. Arabaan barreessuu yoon barbaade
Dhuftuu bakka tinootanatti rikeerdii fakkaatu xinnaan takka jirti. Bakkee tinootana jechuudha. Akkuma isinitti agarsiisa. Dhokatte. Danda'amu haala kana malkitaan agarsiisuudhaaf. Bas bakkuma isiniin jedhe tanaan sirriitti. Ishii saniin tuqagamu. Yoo takka yoon tuqe tuqaasan fuuti. Garuu qabee yoon taa'e immoo rikeerdii fuudha jechuudha. Jirtu tinoo kanaan haala kanaan akkanatti yoon lakka akkanatti qabeen gizeen itti haasa'e inni naa barreessa jechuudha. Amma hin hojjetu maadaafi ani rikeerdii haasa'uun jira waan ta'eef hin dubbatu. Osoo jawwaala lama ta'eeraate isinitti agarsiisa. Qaanqa fedhe waan ta'in qaanqa immoo kan baafattan ittiin haasoftasanii as keessa jechuudha. Tinotana keessa. Ishee tan akkaatti naatiite kinoti language kan jedhu kinoo kana tuqtanii jechuudha. Jirtu guutuma qaba qaanqa baay'ee qaba. Anama English Australia kan jedhu irra kan ol kaa'iru akkasuma Arabiffaan ol keewwachuun hin danda'a jechuudha. Yeroo tokko tokko Arabiffaan naa barreessa. Yoon barbaade Arabiffa dubbachuu Arabni kiyya sirriitti nama dubbatu teenyani nama sirriitti Araba beeku teenyani osoo hin dogongoriin isiniif barreessa jechuudha. Tayyib walakin nama Araba gosaan dubbachuu hin beeknetti akkasumatti barreessa dogongorumaan. Tayyib isuma dubbisuu of tamaamanuu baattaniillee misaalee rikeerdii gootanii akka amma isiniin jedhe kanatti Arabiffarra godhattanii jechuudha. Amma Araba isinitti agarsiiseera ta'a. Araba Ingiliffa qaanqa barbaaddanii jira. Madirii Amaariffi jira ta'uu hin jiru ta'u. Injiru wala Amaariffa wala Oromiffa. Arabiffaa fi qaanqa hambiraati jechuudha. Kun Arabiyya Saawudiyyaa jedha. Raayitiitti godhame seefetteen karas. Saniin booda akka duraan isinitti agarsiisa kanatti misaalee rikeerdii xinnaan tana qabdee gizeete jecha haala kanaan inni duumessa mul'ate akkaatti samaa'u ila akhdarii tana gizee ta'e akhdaruma tana ta'ee gizee hafe hin barreessa jechuudha. Tayyib innaasin akkanatti itti haasoftanii hin dubbata. Misaalee yoo madaamii teessaniin kinoo kun hin jiru jechuun ni barbaaddanii haala kanaan itti haasoftanii inni gubbaarra isiniif barreessa jechuudha. Tayyib kana lamaanii wanti itti aanu ni jiramoo hin jiru. Kanuma natti fakkaata inshaallah irraa barattanii bu'aa argattan tanan nan yaada. Ammaaf kanuma kan isinitti himuu barbaade. Kan biraan jira. Ni jira akkaataa barreeffama kobbiitti godhatan. Misalaan akkanatti assalaamu alaykum jedhee barreesse. Ana miti nama biraati. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh jedhanii naa barreessaniiru jechuudha. Tayyib ani immoo isa san kobbii gochuu waan fedhe maan ta'ini qormaata haa ta'u barreeffama haa ta'u wanta barbaadde tokko jechuudha. Kobbii gootee yookaan risaala baay'ee namni hanbiraa barreesseeru tokko ati amma misaalee guruupii keessatti faa maashaallah jedhanii barreeffama barreeffameeru hin jira. Ati barreeffachuu yoo taakkatte jechuudha. Haala kanaan qabdee teecha kinu kun tuqaa sadeentu ni jirti. Kinu kun immoo ani asirratti wanni godhan jechuudha. Isarratti tattaabaqanii kun immoo sheerri godhanii kinu kun zibaaladha. Tayyib tuqaa sadeen tana tuqna jechuudha. Amma tattaabaqnee teenya irra miti asitti tuqaa sadii jirti ishii san tuqna. Shuftu saniin booda tinootonni istaarti jetti ishiin jalqabaatu jechuudha. Barreeffama sana ol keewwachuu yoo barbaadde ishii tuqta.
Kini kun immoo info jedha. Info kini kun isa gidduu keessa kun risaala nama ergite sanati kan ittiin laaluu dandeessu. Abbaas ilaaliramoo hin laalle jettee kan ittiin baruu dandeessu jechuudha. Isheen tunuuti immoo isheen inni dhumaa kun immoo koobbiidha. Koobbii yaani koobbii godhadhaa jechuudha. Haala kanaan barreeffama kana amma assalaamu alaykum kannaan jedhame kana tayyib qoodan deemee of kiyyaa barreessu guruubii hanbiraa keessan dagagama. Misaalee guruubii kana keessa seenee jechuudha. Akkanattiin dhahadha. Dhahennarraa wadde asirraan qabeen ta'a bakka barreessitu. Qabee giseen ta'u paastan jettuti nuti. Tuqaa sadiin tana malee paastan jettu tana jechuudha. Ishii sanin dhaha. Arabiffaan immoo yoo ta'e paastan jettu tuni lasaqe kan jettu jechuudha. Lasaqe. Gisee duraa koobbii bakka godhatu tani Arabiffaan yoo ta'e nisakh itti nisakh. Tayyib. Bakki koobbii godhatu suni nisakh itti Arabiffa yoo ta'e. Bakka koobbii san gadi baastu paasti kan jettu tuni Ingiliffaan immoo Arabiffaan immoo maal jetti? Arabiffarra yoo ta'e jawaala keessa maal siin jedha? Lasaq kan jedhu jechuudha. Lasaq. Naa gadi baastu lasaq. Innaa sammuu isaatti qabachiiftu nisakh. Tayyib nisakh. Innaa amma kinooti barreeffama sana osumaan barreessin sammuu kiyya keessa baasee jechuudha. Haala kanaan qormaatas warri hojjetachuu barbaade misaalee kinoo kana qormaatii asirratti hojjetameeru ni jira. Dallateera. Ala kullee qormaata saaluma kanaan koobbii godhatteeti dhugaa yoo ta'e dhugaa soba yoo ta'e soba isuma jalatti barreessite erguu fi hin dandeessaa jechuudha. Amma barnoota meeqa baranne? Tokkoffaa jawaala keenya irratti wanna barbaannu akka itti dhiifannu, wanna hin barbaanne akka itti dallatannu jechuudha. Lammaffaa immoo akka itti of keenyaafis barreessuu yoo barreessuu hin dandeenye sagaleedhaan dubbannee akka itti jihaazii yookaan jawaala keenya nuuf barreessu baranne. Sadaffaan immoo akkaataa barreeffama tokko koobbii yookaan nisakha godhanne bakka hanbiraa dhaqnee itti daballee of irraa hir'isne akka itti nama erginu akkaataa ittiin namaaf erginu jechuudha. Haala kanaan ifa isiniif godheera. Warri ifa isiniif hin teenye waastaabidhaanis ta'e karaa barbaaddan gaafachuu dandeessan isin jechuu kiyya ta'e. Barakallahu fiikum.